Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqa tokkoo Amiin. Yommus Yesuus Maariyaam isheedhaan jedhe. Isheen immoo gara isaatti garagaltee afaan Ibraayisxiin Rabbunii ittiin jedhe. Hiikni isaas barsiisaa jechuudha. Rabbuni barsiisaa gaarii koo Yesuus hoogganaa sammuu koo ifaa fi gaggeessa miilla koo siidhaa fayyisaa lubbuu koo. Rabbuni barsiisaa gaarii koo Yesuus hoogganaa sammuu koo ifaa fi gaggeessa miilla koo siidhaa fayyisaa lubbuu koo. Barsiisaa guddaa abbaa manamaa ka'umsa eenyummaa koo maqaa keeni mamaa jaalala koo dhuftee gubbaa samiirraati ulfaadhu Waaqa koo abbaa jaalalaati. Rabbuni barsiisaa gaarii koo Yesuus hoogganaa sammuu koo ifaa fi gaggeessa miilla koo siidhaa fayyisaa lubbuu koo. Gara laafummaan kee hundumaa kan caalu ijji dhiifama kee gara koo kan laalu akkanaan hin banneef na barbaacha dhufte sagalee kee dhugaa na barsiiste. Rabbuni barsiisaa gaarii koo Yesuus hoogganaa sammuu koo ifaa fi gaggeessa miilla koo siidhaa fayyisaa lubbuu koo. Mootii kootii ati kan caaltu hundumaa Kiristoos qofaa abdiin dhala namaa guddummaa kee kaasee dhalootaatti himaa narraan fagaatini Waaqa koo sin waama. Rabbuni barsiisaa gaarii koo Yesuus hoogganaa sammuu koo ifaa fi gaggeessa miilla koo siidhaa fayyisaa lubbuu koo. Raajiin kee danuuna wanta raawwatte foon keenyaas uffatte cubbamaa fakkaatte iftee waaqummaa kee diinanii abbooma dukkanni keenya hunduu sinuuf ifooma. Rabbuni barsiisaa gaarii koo Yesuus hoogganaa sammuu koo ifaa fi gaggeessa miilla koo siidhaa fayyisaa lubbuu koo. Rabbuni barsiisaa gaarii koo Yesuus hoogganaa sammuu koo ifaa fi gaggeessa miilla koo siidhaa fayyisaa lubbuu koo.